ilaalta ka saayinsii babal'ateera. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naga karaan duudaa addaa qosiifaa ta'u deem konkolaataa kee yaabbadhu deem. Halkan Ameerikaa aboo saddeet na biraa ta'u jira halkan irraa la ilaha illallah. Kuni abdii ajaa'iba abdii boru wayyee abdiidhaan walitti deebina abdii kongoo eebbifami. Yaani. Guyyaa sana lamee ture namni kun sanatti fakkaata. Ergasii isheetti waa'ee durba ishee durbaa hambifadhaati ishee sana hambifadhaa ergasii dubbise natti fakkaata. Dubbise argee warra baga boqonnaa sana nunaan jaaladha. Haadhumtu maali ta duruma haadhumtu haa fixanu akkasuma seeraa haadhumtu hundisii lafarraa. Amma ijoolleen ispoortii. Eka isiin dingiliin qabe haadhumtu fixuma hawwa akkasii miti abdii. Maal ammati kan dubartii dingiliin qabne hin fuutaa ammatu argatte. Hin fuudhu. Harree kanaaf egaa waan jaallatamtu hunduma jaallata. Fixaa kan jedhe kanaatu na rifachiise beektu. Isiinuu fixxee fixaa jedhe. Aadaa. Waan ulfina durbummaa jechuun ulfina waan ta'eef waan ulfina hin qabne ko namni barbaadu hin jiru. Eeyyoo amma bara kan namni fixu jiru akkam goonare. Seeraan nu gaafata qaama ammoo maal godhe inni itti buuna. Seerri moofaa eeteen aan jetta kaati. Seera mangistiin siin jedhi seera mangistii. Maa seera mangistiitti ka waaqayyoo caalaa. Aha. Ka waaqayyoon caalu ka amma amantii fi seerri mootummaa garaagara waan ta'eef. Akkeettuun ergaan dhuftee miti ati ergaan gad dhuftee miti waajii jettee. Waan jettuun akkuma waajii maa wajjin guyyaa tokko dubbadhume. Waan godhu akkeettuun wangeela kana miti if danda'ami wangeelli. Miti? Ani Yesuus Kiristoos waaqaa miti jedhee wangeeluma kanarraa haasa'u Yesuus waaqa jettee wangeela bichaarra na wajjin haasa'u jedhin. Wangeela bichaa wangeela keetirraa. Akkasumini kaa deebiitii kanatti gootu koo quraanarraas hadiisarraas wangeelarraas. Waa lama godhan kaa. Waan itti amantu kana yoo quraana na wajjin haasa'u Muhammad ergamaa miti kan jedhu quraanarraa Muhammad ani ergamaa jedhee quraana keerraa haasa'u wangeela keen seenu yookaan dhaggeeffadhu. Wangeela keen seenu quraana keerraa Muhammad ergamaa miti jedhee hanaa fidu ani Muhammad ergamaa jedheetiin fidaa yoo inni boqonnu Muhammad ergamaa miti jedhee amanaami. An quraanuma kiyya qofarraa Muhammad ergamaadha moo ergamaa kan akka ta'e ergamaa kan jedhu ana wajjin haasa'u wangeela isaa dhiisee. Waliigalee? Amma mee ergamoonni fakkeenyaaf bara durii kaasanii ergamanii macaafa qulqulluurra jiru iddoo. Obboleessoo afaan Oromoo si galutti hin jiru. Afaan Oromoo si galutti jiru. Mahammad kan jedhamu ko iddoo tokko hin jiru macaafa qulqulluu. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos kan jedhu kakuu moofaa keessaas iddoo tokko hin jiru. Haleluuyaa. Iddoo takka hin jiru Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessaas. Macaafa qulqulluurraa dhiis macaafa qulqulluurra koo raajoonis hundi isaanii jiru. Waan jedhe sa kiristaanonni maarraa miliixan an waan si jedhe wangeelli keessan itti wangeela keessan lallabdamoo quraana lallabdan isin. Miti? Isa immoo isinis quraana lallabaa ka wangeela lafa kaati. Nuti jechuun keenya isin hojjetu hin dinne bar takka Allahan waaqa miti quraana bichaarra no jaasa wajjin wangeela keen barbaadu quraana kiyya gahaadhana. Anis yoo wangeelatti amaname Yesuus waaqa miti jedhee wangeeluma keetirraa siyaasa wangeeluma kanarraa waaqa jedhee anaasa'u. Osaan hin taane kam jaasa warree. Wajjiruma dubbadhaa amma yeroo qabadhaati. Hin danda'u. Never ever ustaad. Qoyna asirra deemsa ustaad. Yesuus waaqa miti no jaasa'u. Abbaan fade waajii wajjin hin dhaqeen haasa'u because arrabsoo malee macaafa hin beeku. Beekamee waliin teenyaa so inama naafeeti wayin si tuqe kabajuman cal jennee wal gaafachaa kofala waajii takkaa kofala gartee waajiin ijoolluma kiristaanaatu ijoollee isaaniitu hojii waliin galu barsiisota eessarra beeku hunda arrabsuu ture. Gammeetanii kana reebee blog godhee baasa eenyu toloosaatti achi are kadiir tokko achi are eenyu ammaas tibbeessoo kan arrabsee itti dhukkeera arraba inni ari'uu ture
arrabsuu ture. Ijoolleen isaaniitu isa jalan teessu. Ijoolleen maa yaa'u jirti. Maa yaa'u jirti. Inni barsiisotuma isarra oliitu wajji waliin galu. Isa waliin galu. Ati hin beektu see dhiyootaan gad dhufteen see abdii koo. Suuta jedhi meetu taa'ee waa baradhu. Badaa sodaatu ustaazonni keessa waan akka ta'e wallaali. Arrabsa sodaata malee badaa beekumsa maal qabnuti warra beekumsa isarra baratee goobasi. Isa irra wangeela isa osoo inni dhalatinuu dubbisuu turre. Ashi haa ta'u ishee. Maa sodaa miti. Ati ergaan dhuftee miti. Yoo inni si ergatu taate wangeela keenyarraa jedhin wangeela ani kana. Wangeelatti dhamantanii an wangeela keessan bicharraa hin laal. Sanuu kakuu dubbii Yesuus qofa. Yesuus akka waaqan ta'een ani waaqaa miti. Ani ilma namaati. Ani uumaan godhuu hin danda'u. Abbaan na caaloo. Abbaa biraa hin dhufeoo. Kan jedhu hunda isinii fida. Ani ergamaadha jedhu. Yesuus waaqaaf lafa ati Yesuus waaqaaf lafa uumuu isaan beektu. Takkaatu hin dhageenya. Yesuus ani waaqaaf lafaan uume kan jedhu takkaa hin jiru. Boqonnaan takka hin jirtu. Ibroota boqonnaa tokko dhaqee dubbifadhu. Goobasi waan Phaawulos ani barnoota Yesuus Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohannis qofaa unaage hin naajamu waan Phaawulositti. Phaawulos Yesuus hin beeku, wal argee hin beeku, barattoota isaa miti. Yesuus irraa hin baranne ani barattoota Yesuusii fi dubbii Waaqayyo Abbaa fi dubbiin Yesuus na hagaadha. Maatiyos ragaa lammaffaa, Marqos sadaffaa, Luqaas, Yohannis hanqana ergaa Efesoon, ergaa Ximootiyoos, ergaa Filiphiyos, ergaa Siixi'een kanan barbaaduan. An dubbii Yesuusin isinitti hima. Isin Phaawulos natti himtan walitti hin gallu. Ani dubbii federaalaatiin isinitti hima. Isin dubbii gartee naannoo Oromiyaa natti himtan obbo Shimallis. Doktor Abiyyiin akkana jedheen jedha isin obbo Shimallis akkana jettan. Bulchaa waan ni jala bulu malla waan ni jala bulu. Walla galee takka qabalee gartee ziiroo maari nama tokko ganda keessa bulchu maal jettanii ganda gadii. Ganda maarree ta'a ganda keessa milishaa ganda keessa deemtu natti haasoftan. Ani Yesuus isin waaqa jettanitti amantan. Takka abbaa dubbii abbaatiin isinitti himu jira. Walii gallee? Angaruu kanan jedhu Yesuus waaqas haa ta'u maalis haa ta'u ati ergamaa makee qabattee isumatti amantee waan gaarii maaf hin gootu. Waa'ee Yesuus kana dabaa lallabuun maal si fayyada? Ani waan Yesuus lallabinaan jedhe quraana kiyyaa lallabinaan jedhe. Waa'ee Yesuus lallabinaan. Annamaan itti amanu bar. Annamaan itti an dirqama bar nabi Yesuus itti amanuun dirqama kiyya. Waan jedhu mee dhugaa walitti adeemnuuti abdii koo qoosa jirra. Wangeela ni fudhatta waan Yesuus jedhu fakkeenyaaf Phaawulos dhufee asirra Phaawulos jiraatee Yesuus as jiraatee Phaawulos deemisiin jedhee Yesuus hin deemin bakka tanaan isin jedhe ajajee eenyu fudhatta? Ay Phaawulosii fi Yesuus tokko miti aboon kenname tokko miti. Afaan Oromoon adiif. Yesuusii fi aboon waaqa irrattis lafa irrattis kenname. Fakkeenyaaf harmeen tante mana kanaa gadi hin beeksisin jetti obboleettii ta'e gabbee jetti ajajee eenyu fudhatta? Sitti maan jiram waaqa irrattis lafa irrattis aboon kennameef isa kennameef. Afaan Oromoos taasoo jira. Ajaja aboo. Ustaada gammachiisaa kana ustaada nama biraa wajjin kun gammachuun kun turee jira nagalchaa jee dubbachaa ture. Kuni keessanii bakka ani naan deema am gana go sleep adeemu kuni gurbaan kutee miti. Hanqasi quubsi ergaan dhufee ergaa itti gadi lakkisee irra. Maal godha? Ergaa sananillee ergee miti. Leenca goonee gallakkifne isaa samma. Amma kanumaa boru gartee barsiisaa jedhee dhufaa bar boru amman wajjin mormaa bar. Abumaas naayamaa jawjiin haasaa. Lakki raajii yoo taate yoo macaafarraa taates yoo arrabsoo taates yoo boksii taates we are ready. Garuu isin achitti isin arginu. Never ever. Maraachinee jiru gallakkifne maaltu jala deema nama maraachitee mana barumsaa irraa ariite maal goota walii barumsa deebi'attaani. Macaafa oonii fi tiksii kan dhibee barbanachuun beeku bar eessarra kakuu haaraa moo kafuu moofaa jeessi gaafata. Nama akkasii wajjin haasaa waan gaaree. Gammachuu. Akkasii. Nagaan siifaa ta'u Habiibii jirtu? Jirtu nagaa keessanii? Nagaa galatoome. Akka obsitetti Waaqayyo obsaan waa hunda siifaa kanu. Amiin. Peenteem ortodoksiin si'a namni kana. Ani immoo haati kiyya musliimadha abbaan kiyya immoo peenteedha garuu haadha kiyya birattidha kan hin guddadhe. Maatii bayyaa'inatu keessaa dhufte ebboo? Haati kiyya egguma abbaa kiyya wajjin gargar baatee boodadha kan ishiin amantii kana qabatte. Okay. Islaamummaa tana dubbiste? Islaamummaa tana quraana hin dubbistamoo? Wangeelas hin dubbistaa?
Quraanas wangeela somaa wanti dubbisan jiru garuu siniin yuunivarsiitiin ture gaduma ji'a tokkoon keenya gane bifamee gibbii taa'ee baay'ee sin Eebbifam. Eebbifam. Hojiis Waaqayyo hojiin isaa badhaasu. Mindaa gaariitti argatu. baay'ee sin hordofaa ture bakka kaayyoo ko ture kun eeggalee eebbifamee bu'ee booda amaddi haadha kiyyaa qabachuu qabade. Masha Allah rabbi si alaafis. Wallahi dhugaa maaliif jennaan na eenyu koo gammachuun jiraadhu. Biyya lafaa kanarra amantii adda addaa jira. Amantiin hundi amantii dhugaa ta'uu hin dandeessu. Amma fakkeenyaaf naafi ati yoo wallallee yoo mana murtii wal hin dhaabbanne namuma tokkootu murtii dhugaa argata malee nu lachuu murtii dhugaa hin argannu. Namanta akkas. Akkasidha. Waaqayyoonis tokko yoo ta'e amantiin isaas takka amantii takka calla jaalata. Waaqayyoolii biyya lafaa reeddu. Waaqayyoolii dila kana keessaa tokkuma qofaa kan dhugaati. Akkuma loojikittu wangeelaa fi quraan sin barbaachisu. Kan naafi ati uume sana kan anaafi ati kana tolche kuni kan konkolaataa tolcherra hin caalamu hin caalu. Irriitti caalama. Abbaan anaafi ati dizaayina nu godhe kuni beekaadhama wallaalaa waa hunda beeku jettee amanta. Beekaadha malee maal wallaalaan akkamitti nama socho'u uumuu danda'a. Goobas. Inni anaafi ati tolche kuni biyya lafaa kanarraa hin dhabama sekendii takkaaf hin dhabama jettee yaadda. Maaliif isaan hin dhabamsiisa malee hin dhabamuun. Goobas. Fakkeenyaaf wangeela kan harka kanarra kaayedhee guyyaa tokko yoo rafe wangeelli kun asirraa akkanumatti ta'a yoo nani kan rafu ta'e. Akka sanatti hin taasisu socho'uun hin bu'a. Hin bu'a. Waaqayyoon guyyaa sadiif boqotee yeroo jedhan uumamni biyya lafaa kana bantiiwwan waaqaa fi lafaa kana eenyu qabee dhaabbataan sekendii takka keessatti nama tiriliyeena biliyeena meeqaatu dhalata meeqaatu boqotaa eenyu boqochiisa kan dhukkubsatu kan fayyisu roobaa fi qilleensa uumama kana eenyutu olii gadi tajaajila. Fakkeenyaaf doonii takkaatu sin jedhan Ameerikaa irraa kaatee markaba tokko dooniin takka Ameerikaa irraa kaatee Suudii seentee Suudiirraan Abbaayii dhuftee kaapteenii nama isii ofoo hin jiru hin qabdu jedhan ofii dhuftee yoo jedhan hin fudhataa sammuun kan ka'e. Maal waan hin yaadamnedha malee kun. Goobas. Waaqayyoon biyya lafaa kanarraa uumamni anaaf otoo soon du'in waaqayyootu du'ee nuuf jecha du'ee guyyaa sadii booda du'a mootee kee yeroo jedhan sammuun kun akkam sammuu akkamii yaada? Kun tolchaa namaati kun shira namni xaxxedha malee kun karaa dhugaamti karaa sirrii. Hin fakkaatu konkolaataan tokko fakkeenyaaf konkolaataa gara Finfinnee ofu jirta ati shufeera marii sana qabdee osoo deemtu yoo duute namoonni konkolaataa san keessa jiran hin baraarama. Osoo ari'u jirtu ispiidiidhaan waan aqliin sammuu namaa nama fudhan waaqayyo wangeela keessatti aanadu waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha waaqayyo duwwaatu hin mul'atu jedha waaqayyo ani namaa miti jedha kan hin geeddaramu hin jijjiramu waan jedhan dhaggeeffadhu waaqayyoon ji'a 9 gadaameessaa akkuma naafeeti Yesuus gadaameessaa Maryamaa keessa ji'a 9 ture ji'a 9 ture. Waaqayyoon guddaan kun qaama saalaa xiqqaa naafete dhalannuun harmee teenyarraa gabboo saniin gabboo jedhan kun arrabsoon ta'u xiqqeenya. Abiyyinu masaraa iddoo bareedu ta'a. Waaqayyoon dhufee iddoo sagaraa iddoo fincaanii gadaameessaa laguu dubartii keessa taa'ee dhalate yeroo jedhan. Maal jechuun atuu iddoon taan hin filattu bar. Walii gallee? Waaqayyo jechuun waan hin mul'annedha kan beekamu akkuma akkasi. Waaqayyo hafuura jechuun waan hin mul'anne jechuudha. Maasha Allah. Assalaamu alaikum. Dubbadha Ustaaz. السلام ورحمة الله وبركاته أبو معاذ. لبيك. I'm very happy. أكمل نقارا شيخ جرتني. قالت إسافة الحمد لله. Till field. بقى جراتن. والله I swear. وزو إندن دامته أتو إندن دامته نان عمري كورا وقاكو دني تو كسيني كن دس نيدا. كي يلا كسم سيكانو فرانو. مال إندن دام. Forcing this. والله. يسيني فاده بولو. كيسانيس دي فردا. Hunda keenya Rabbiin addatti nu barreesse. Barakaa keessa nu haka hunda keenya. Who gave me Ilaa fe'ina and you. anta fi tariiq jedhe namtichi. Rabbi sinaa بارك الله فيك سلا والبروت كانتو Just try to send me now. تدان كن نغانو سيمبينا وقاكو دني درا سيمبينا نون. Hayyee. Masha Allah. Quraan masan keessa barakaa nuuf haa kaa'u. وقاكو دلا كوف ريغا سيمبرسين مريدا. Wal argina Oromiyaa tanaas hin jedhamne waggaa meeqa turre boo la hawla wala quwwata. بإذن الله بإذن الله. Waluma kuno تيك توكي ني أبو عبد الله جراشي. in seenaa gizi yeroo gadii seenaa kotta inshallah. Abbaa caalii kanaan Seena keessumaa inshallah. hafuuraa fudhatuu jedhan waqonna waaqayyoo guyyaa uumeetu guyyaa torbaffaa waaqayyoon hafuura fudhate jedhan warri kiristaana. Nutu hafuuran fudhanne. Wallahi lazim. Gammachuu kanatti hime waa jedha. Gammachuu keenya kanaatu nama sammuun isaa fireeshiiti.
Waaqayyoon dadhabuu jedha gartee wamaa massanaa min lughub dadhabbiin nun qabanne mugaatiinis nun qabdu hirriibnis nun qabu hin dadhabnu jedha uumaadhoof rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Gammachuu waaqayyoon gartee dadhabee boqotee jedhan guyyaa torbaffaa irratti lafa xumure. Kunis waan waaqayyoon maluu miti. Yaani wangeeluma kanarraa waasi garsiisuu gammachuu. Akkuma qabu garuu gadi fageenyaa wangeelaan baay'ee hin beeku. Barnootuma idilee kana barachaa ture malee. Okay, bareeda. Waa namni waanuma barataa beeku. Guyyuma keessaa namni waa barataa. Gadaameessaa harmee teetii keessaa gaafa dhuftu afaan Oromoon beektu. Habaacaan beektu. Uffata hin qabdu. Waa takka ilkaan hin qabdu. Wama takka biyya lafaa kana waa hundaa'u. Gartee garii waaqayyoon sii dabalee gariin waliin dhalatte. Guyyuma keessaa haadha ofiitu guyyuma keessaa baratanii afaan Oromootillee, Amaariffaallee, Ingiliffaallee, barumsallee akkasuma amantiillee guyyuma keessaa namni gartee isii dhugaatiif isii dhara maatiin gartee akkuma barnootaatitti addaan qoodama. Yaani islaamni kan itti amanu islaama jechuun gammachuu ko islaama jechuun al-istislaamu lillah islaama jechuun qubee afaan arabaa jecha arabarraa dhufteef waaqayyoo tokkicha callaaf masakamu waaqa tokkoof masakamu isaaf butamu isaaf ajajamu fadha isaa duuka bu'u fadha ofii dhiiftee kan lubbuu teetii nafsee teetii dhiiftee ajaja isaa akka inni sirraa barbaadu jala deemu seera mootummaa tokko yoo faalleste abiyyoo yoo faalleste wara qilleentoo wara qaallitti ibidda azaabaa kabiraas geessu hin jiru inni manuma hidhaas darbama seera mootummaa yoo diidde seera mootummaa cabsite jedhee abbaan alangaas hin murteessa birriis hin murteessu jira waggaa muraasa hin murteessa umrii kana murteessanii jira yoo nama ajjeestellee waliigallee namni seera waaqayyoo kan rabbiin nabiyyoota ergamoota biyya lafaatti ergee akka itti sawaaqeessan akka itti jiraatan akka itti nyaatan waan hin nyaatinaa jedhe irraa wantoota inni irraa dhoowwu irraa si ittise abboomii inni gartee itti si ajaje yoo san jala deemtee milkoota yookaan guyyaa boru gartee miidhama keessa seentee jechuatu kanaaf waaqayyo hin du'u waaqayyo tokko qofa gammachuu Yesuus nama malee Maryam irraa dhalate dinqii kana laala nama dhaggeeffadha akka jedhan fakkeenyaaf yaa gammachuu ko oo Yesuus qunnamtii saalaatiin hin dhalanne jedhan Aadamni beeyta gammachuu Aadam qunnamtii saalaatiin dhalate isan barre garuu waaquma tuume rabbi tuume jedhee nama nan isa abbaan qabu haadhan qabu bar abbaan qabu haadhan qabu rabbi kalaqee biyyerraa uume rabbiin kalaqee biyyerraa fuula itti baafatee nama foonii ta'e nama akka kiyyaa fi keetii kana nama guutuu fissumsa utee bar miti nama ta'e achi booda ammaas gartee nama qunnamtii saalaatiin hin dhalatin kan lammaffaa heewwan haadha mana isaa hin beeytaame harmee ilma namaa uumama hunda adii fi gurraachaa fi arabaa fi fannoo fi oromoo hundaa tan taate heewwan isiin cinaacha isaa kan bitaarraa argamte miti akkasii argamte isiin qunnamtii saalaatiin dhalatte miti namni silaa dhiirarraa dhalata moo dubartiirraa dhalata namni dubartiirraa dhalata kun hojii rabbi eessarraa argamte shuuf rabbiin akka fedhetti uumna jedha quraana keenya keessatti argamte qaama biraatii jira ammaa sadaffaa dinqii is a miracle waan sadaffaadha Yesuus Kiristoos Maariyaam dubartii irraa qunnamtii saalaatiin malatti argame. Kana eenyu argamsiise? Dhiirasa taasise. Alaikum salaam. Amma kun dhufan. Jara namni 700 jirtan kun eenyu kana? Hin guddisaa qoy. Abu Abdallah kana. Abu Abdallah follow godha. Mee nama meeqa jira? Follow godha dafa. Abu Abdallah follow godha nama 778 jira guys. Akkas nama 2,287 qaba. Inaaf namni nama tokko dafa hanqasuun islaama fadhakkira hanqasuun anis godhee jira la